Akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota chaanalii kiyyaa. Guyyaa har'aa kana namoonni tiiktokiin akkaawuntiin tiiktokii keessanii isin jalaa piraayiveet ta'ee namni biraa isiniin foloo gochuu hin dandeenye baay'eetu jirtu waan ta'eef kan ammoo seetiin keessa gallee akkamiin akka sirreessinu walumaan haa ilaallu. Kana gochuu fi jalqaba tiiktokii keessan kunoo bakka kana bantu, kana gootanii bantu. Sana booda gama jalaa kana dhuftanii bakka mallattoo namaa qabdu kana irratti cuqaaftu. Sanatti aansitanii bakka harka mirgaarra jirtu kana kunoo bakka kana bakka sarara sadii kana cuqaaftu. Achii booda seetingis and privacy kan jedhu jala kanatti kunoo dhufa bakka kana seetingis and privacy. Achii booda sana gadi cuqaaftu. Sanatti aansuudhaan kunoo bakka privacy jedhamu kana kunoo akkasitti cuqaaftu. Sana booda maal ta'ee jiran keessanii bakka kana kunoo bakka kana banamee jira, giriiniitiin jira, banamuu isaa argisiisa. Kun yoo cufame malee namni follow isin gochuu hin danda'u. Kanaaf kana cufuu qabdu. So kana cufuuf irratti yoo cuqaaftan kunoo jala kanatti akkaawuntii keessan public gochuu barbaaddu jechuu isaati. Kunoo bakka kana akkanatti dhufa. Ishee kana isu jettu. Kunoo amma bakka kana kunoo kan duraan giriin ta'ee jiru kun daalachaa jira, cufamee jira jechuudha. Kana booda namni kamiyyuu follow isin gochuu danda'a. Isinillee akkuma duraatti nama follow gochuu dandeessu. Fayyaa ta'aa galatoomaa nagaan tura. Gaaffilee biroo qabdu yoo ta'e karaa keessaan dubbisaa. Isiniif hojjedhaa nagaan naa tura. Baay'ee baay'ee.